alatti akka walloo muramtee jirtu hundaa walitti qabamee fedhii Oromoo guutuudhaaf ummanni Oromoo bakka jirutti akka sirna raabaadorii kan akka Dr. Girmaan amma eegaleessan bifa saniin ijaaramee ummanni humna ta'uu qaba. Warri ummata humna dhoorku dhaabbanis mootummaanis yoo dhaabbatan yoo dhaabbanne immoo ummanni bakka sanni gaafas ni badanii jeetiin amanaa fayyaadaya. Fayyaate kuma gara hireetti deemna. Shamiziin kun natti hin jenne sanaaf hin jijjiirradhe dhufee kalariin isaa xinnoo rakkisaa ta'a fakkaata. Taaptaap akka gootanii fanni isa guddaarra jira. So jijjiiruu ni dandeenya. Hireetti fufi. Ayye galatoomi ayyaana ani yaada stage tokko irra taa'anii nama waliin galle akkasittiin walitti dhufanii nagaadhaan waliin haasa'anii utuu arrabin jiraatin gadi waliin darbatin yaada jijjiirrachuun baay'ee gaariidha. Isatti namananii raajii guddataa waan baay'ee dubbate sababa ta'ee fi namni beekaan akkasii gaafa dubbatu isa booda dubbachuun baay'ee nama rakkisaa waan dubbatamuu qabe waan baay'ee dubbatee waan inni isaa wajjin walii galu waan baay'eetu jira. Isa jalqabaa kanan really duratti gaafan seenu dhaga'u obboleessa keenya tokkotu yakkamaatu hidhame jedhee gaafa inni dubbatu hedduu nama gaddisiisa. Oromoo irraa waan akkasii gaafa dhaga'amu baay'ee nama qaanessa. Maaliif ofumaa keenya iyyuu admiitii godhaa irraa jechuudha. Biyyattii sana keessatti yoo xinnaate parsantii 90 ol mana hidhaa keessa kan jiru Oromoodha. Oromoo dhumatu yakkamaadhaa yakka kan hojjetu edha biyya sana keessaa Oromoo dhumaa jedheeyyuu isa namni nama arrabsurra isa baadh of arrabsutu caala gadheedha jedhama. Sanaan wal qabatee ani gara keetti ayyaana ani waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo woboo nama deeggarudha. Waraana bilisummaa Oromoo kanan deeggarus immoo dinagdee kootiin akka isaaniillee mindaa malee lubbuu isaanii isa ofii isaatiif baqee Oromoodhaaf ifa ta'u kana ajjeefamuu isaatti gammadee yookaas dhaqanii nama ajjeesuutti dhiiga dhangalaasuutti gammadee osoo hin taane ergii yeroo jalqabaatii qabee Oromoon mirga isaa kabachiisachuudhaaf akka namaatti biyya isaa keessa jiraachuudhaaf aadaa isaa gadaa isaa afaan isaa biyya sana keessatti barsiifachuudhaaf qawwee kaasee miti kan inni jalqabee sochii kan Oromoon jalqabee yeroo maccaaftuu lamaa duraatiin jalqabee Oromoon karaa nagaatiinitu ilmaan isaatti aadaa isaa afaan isaa gadaa isaa biyya Ameerikaa keessatti Congressional Black Caucus kan jedhamu tokkotu jira. Black Caucusiin kuni kan isaan ijaaraman maccaaftuu lama kanaa wajjin walitti fakkaatu. Congressional Black Caucusiin ijoollee Oromoo ijoollee gurraachaa walitti fidanii powerful black leadership uumuudha achi keessatti. Representationii qabaachuudha. Kana ture kan General Taaddasaa Birruufaa maccaaftuu lama keessatti isaan fudhatanii ka'an proogiraamii isaan qabatanii ka'an kana ture sun ta'uu dide war jedhanii kaane. Waa'ee waraanaas maqaan dhoofne qawwees fudhatanii lagan seenne. Garuu gaafa nagaan ta'uu fi diduuf ala dhabanii qawwee fudhatanii laga seenan. Itti hammaataa dhufee yeroo immoo tarii hayyoonni Oromoo keessaa yeroodhaa hamma yerootti biqilu biyyattiidhuma sana kan ijaare kan walitti qabe kan asiin ga'e kallattii adda addaatiin kan qooda irratti fudhate Oromoo hayyoota Oromoo 60 miliyoonaan itti qabna turre 1994 keessattis hayyootuma komparmaayizii gochuudhaaf sabaaf sablammiidhaaf biyyattii sana walitti suphina biyyattii sana keessatti Oromoon representationii qabaachuu qaba sagalee qabaachuu qaba warra jedhan salphinaan isaanii ajjeefaman argaa as geenya. War jedhanii miti kan ajjeefaman no war jedhamaniitu ajjeefamaa dhufan. 1991 addi bilisummaa Oromoo qawwee lafa kaa'ee paarlaamaa keessa galuudhaan biyyattii bulchuu dandeenya kan jedhu tokko hireen Oromoon hiree isaa murteeffachuu ni danda'a amma gara paarlaamaatti deebine siyaasa hojjechuudhaan biyyattii keessa jiraachuu dandeenya jedhanii amma siyaasi biyyattiin adda bilisummaa Oromoo yookaas uummata Oromootiif banaa hin turre kallattii kanarraa kan ka'e Itoophiyaa keessatti Oromoon of arguu dadhabee dhaabii adda bilisummaa Oromoo yeroo sana diigamuu danda'e. Waggaa 27 booda hacuuccaa gahama ilmaan Oromoo gidiraa arge. Egaa mootummaa dhufaaf darbe kana keessatti mootummaa Abiyyi keessatti duwwaa miti uummanni Oromoo kan inni ajjeefamaa lafarraa duguugamaa manni irraa gubataa beekaan isaa hidhamaa kanas ga'e. Egaa yoo akkuma obboleessi koo sila jedhe sana Oromootu
yakka Oromoon biyya sana keessatti kan yakka dalagu kan ajjeefamuu qabus kan hidhamus Oromoodha yoo jenne malee kan akka Oromoo nagaa hin barbaanne hin jiru. Oromoon qawwee kaasee lagan seenne yeroo jalqabaa no war jedheeti. Kan ammoo seenaa dubbisuu dandeenya argaa dhageettiin jira hayyoonni keenya nutti himu. Kallattii adda addaatiin Oromoon nagaa irratti qooda fudhataa akkas ga'e beekamaadha. Dubbiin garuu sana miti. Biyyattiitu Oromoo irratti ijaarame malee Oromoodhaaf hin ijaaramne. Oromoon Itoophiyaa keessatti of arguu dadhabe. Dr. Gammachuun yeroo baay'ee jedhu. Itoophiyaan Oromoodhaaf rakkoodha, Oromoon Itoophiyaadhaaf rakkoodha jedhu. 2018 ilmaan Oromoo 1000 itti dhabnee hundi keessan kan qooda irratti fudhatan kallattiidhaan alkallattiidhaan ijoolleen kallattiidhaan achi keessa turan as keessa jiraachuu danda'u. Mootummaa nama nyaataa TPLF jedhamu sana kan ilmaan Oromoo harka irraa muru, miila irraa muru, laamshessaa asiin ga'e kan jaannadhii gammadaa fa'aa utuun awwaallatin hafne kan godhe ofirraa darbatee Oromoon aangoo argachuu danda'e. Oromootu aangoo qabate jedhamee utuudhuma waraanni bilisummaa Oromoo har'a marroo dirribaatiin hoogganamu bosona keessatti yeroo hafe sana Oromoon hin bilisoomne ani uummata Oromoon bilisoomsa yookaas bineensa Oromoon bilisoomsa malee jedhee inni hafe sun soba ta'eera ta'e Abiyyi Ahmad Oromoon bilisoomeera jechuu sanatti agarsiisa ture. Garuu jecha marroo dirribaa kan dhugoomse Abiyyi Ahmad. Har'a obboleessi koo sila waan tokko dubbateera. Dachee Oromiyaa keessatti bakka nagaan hin jirre, bakka manni irratti hin gubanne, bakka uummanni Oromoo hin gudeedamne, bakka uummanni Oromoo daangaa ceetee diinni dhuftee mana irratti hin gubne hin jiru. Daqiiqaa tokko keessa gola. Baay'ee nan godhama. Kanarraa kan ka'e Oromoon biyyattii sana keessatti of arguu hin dandeenye. Jaalmoyboon Finfinnee keessatti ajjeefamee war jedhee miti. Haceen Finfinnee keessatti ajjeefamee war jedhee miti. Daadhii Galaan Finfinnee keessatti ajjeefamee war jedhee miti. Ani warra Abiyyi Ahmad ajjeese keessaan lakkaa'aa jira. Jaalbattee Urgeessaan Eengaddi Finfinnee keessatti ajjeefamee war jedhee miti. Hojii isaatiin miti kan uummanni Oromoo har'a mana hidhaa keessatti gidiraa hamaa dabarsaa jiru Oromummaa isaarraa kan ka'e. War jedhee miti no war jedhee immoo irratti salphate malee. Empaayirattiitu Oromoodhaaf hin taatu. Oromoo Itoophiyaatu Oromoof hin ijaaramne. Oromoo irratti ijaaramte malee Itoophiyaan Oromoof rakkoodha. Oromoon Itoophiyaaf rakkoodha. War jette jechuu baatte no war jette jechuu baatte Oromoon ajjeefamuun bara baraan irraan dhaabbanne mootummaa dhufaa darbaa. Kanaaf isa dhumaatiif for once and for all Oromiyaa hunda keessa waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee nagaa isa waaraa qabu. Bakka Oromoon Oromiyaa keessatti Oromummaa isaarraa kan ka'e hin ajjeefamne hin hidhamne biyyaan ari'amne ijaarrachuudhaaf kallattii kamiiniyyuu erguun shinnigaa milkaa'aa jira. Naaf galatoomaa fayyaa ta'a kan na dhaggeeffattanii fi furmaanni kan jiru waraana bilisummaa Oromoo harkan isiniin jedha. Galatoomaa injifannoon kan uummata Oromooti. Thank you. Waan ati jettu baay'ee nama dhiba. Erguun shinnigaa waariidha miti. Duula lolaati. Jaabir maayikiin kee banaadha itti fachaa jirta si amaaru. Dhugaa si haa dubbisu. So amma no waarii jedheeti waarii jedhanii miteetti atumtuu waar jettee fitte lola deeggartaa. Maala godhuree fala dhabeem falan lafa taa'isee galaan jirtu na nagaa turreeyyati. Falan dhabeetu kanatti Hey, maayikii cufa.